Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii keessan kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa turtoo nagaa kootee galata rabbii mastoon maal qabattee dhuftee jechuun keessanii hin oolu akkasumas ani wanti nani qabadhee dhufe haaluma miidiyaa irra deemaa jiru kanaani dhugaa waaqayyo guyyaa guyyaadhaan waanuma nama jibbisiisu waan namaas xalla'u bichaa argaa jirra waan namaas xalla'u bichaa dhagaa jirra ara dhugaa waaqayyo baay'ee ani beekanii ni jibbisiisaa jira dhugaa rabbi jechuudha. Zabana warra keenya fakkeenyaaf haati keenya abbaan keenya akaakayyuun keenya habaabileen keenya waan akkanaan agarra. Nu garuu jireenya xiqqishoo tana keessatti wantoota baay'ee wantoota nama jibbisiisu wantoota ija namaa itti ilaalicha ija namaa itti hin tolle wantoota akkanaa argaa jirra. Maaloo buleewwan koo maaloo akka haati keenya abbaan keenya guzaraadartiin keenya kaleessa duubaa dhufe kan argate nyaatee kan dhabetti dhiisee kan argate dhugee kan dhabetti dhiisee jireenya isaa jiraachaa ture. Maaloo nullee akkasitti jiraannu maaloo waan hin taane miidiyaa irratti gadi lakkisinaa maaloo barumsa hin taane nu barsiisinaa wanta ijaan arguun barbaanne wanta gurraan dhaga'uu barbaanne gad lakkistaniitoo yookiin ergitaniitoo waan hin taane akka nu ilaalle akka nu ilaallu nu godhina. Maaliif yeroo baay'ee wantoota nama jibbisiisu qofa bichaadha. Maaliif akkana gootu dhugaa? Amma fakkeenyaaf warroonni TikTok irra live irra ooltan takka daakuu dibadhaa waliin jettu takka maalii godha dhugaa bu'aan qabu follow sinarraa argattan view sinarraa argattan omaa bu'aa isiniif hin qabu dhugaa waaqayyo hunna takka dhaloota duubaa dhufu sin jalatti ilaalee waan hin taane barachaa jiru omaa bu'aa isiniif hin qabu. Boru jireenya lafarraa kanaaf fakkeenyaaf jireenya har'aa hanquu tanaaf gammachuu nan jiraadha jettanii maaliif jireenya boruu keessan balleessitu mana samaayii keessan maaliif abiddatti galuuf har'aaf isinitti fakkaata dhugaa waaqayyo. Ani har'aa akka mataa kootitti jireenya gammachuun jiraadha lafa kanarratti wantoota baay'ee balleessee garuu boru maalan ta'a boru samaayii beetitti akkaman ta'a ani boru yoon du'e isi'ooniin mana samaayiititti gammachuudhaan jiraadhamu gaddaanan jiraadhamu ji'eetu yoon har'a lafa kanarratti hiyyaan yoon har'a lafa kanarratti waan gaarii hin goone obboleewwan koo boru gubaa seenna. Amantii kamumaa hin taane musliimas ta'e ortodoksiis ta'e amantii beenxees ta'e amantii biraallee ta'e amantuu babbaa barbaadde qabadhu. Har'aaf sitti fakkaate malee har'aaf jireenya gammachuu jiraachuu barbaadde malee boruuf bakki ati deemtu mana har'a fakkeenyaaf jireenya lafa kanaa irratti yoo manni tokko sii ta'uu baate mana tokko qayyarta yoo biyyi tokko sii ta'uu baate biyya tokko qayyarta. Boru hoo du'a san jireenyatti hin jijjiirta hin jijjiirtu. Duutee foon namaa du'a malee lubbuun namaa du'a. Har'a du'e jedhu malee lubbuun kee boru siqaayii meeqa arga? Boru dhaloonni duubaa dhufu siqaayii meeqa arga? Akkuma bara ati gaafa duute wantoota baay'eef duubatti galcha. Amma fakkeenyaaf anama yuutuubii kooti irratti wantoota baay'ee wantoota gargaraa gad lakkisa har'aaf naaf gammachuudha. Boru dhaloonni boru duubaa dhufu intalli koo ilmi koo ijoollee kootiif akaakilee habaabileen koo duubaa guddachaa dhufu. Yuutuubii jechuun miidiyaa jechuun immoo zimi biloo har'a nyaatanii boru nyaata biraa jijjiiruun kun idimee likkii hafa. Wanta idimee likkii kana miidiyaa irratti hafu kana maaliif boru dhaloota borootiif maaliif waan badaa hojjetu dhugaa waaqayyo jechuudha. Maaliif wantoota hin taane dalagna
maaloo waan gaarii yaadalamu. Boru jireenya keenya har'aatiif fi nuti kan boruutiif warroonni TikTok irra teessanii wantoota hin taane haasoftanii wantoota hin taane gootanii namni biraa isin jalaa baratee YouTube irra deemee Facebook irra deemee iimoodhaan Telegiraamaan WhatsAppidhaan karoota adda addaatiin olitti erganii kolfa godhanii haasa'an kun sinuma jalaa barataniiti malee kaleessa abbaasaa haadhasaa obboleettii isaatirra barateeti nuti kan dhufe waanuma isin har'a gochaa jirtan kan hundi keenya isin jalaa barannee gochaatu jirra. Maaloo wanta akkanaatirraa ofiifisuuf qottooba nu sobaaf qottoofna. Wantoota hin taane ilaallee wantoota hin taane arginee yeroo haasofnee maalii goonee bu'aa hin qabu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Maaliif har'aaf nutti fakkaate malee boruuf miidhaa hin taane nurraan gaha. Har'a namni tokko fakkeenyaaf makiinaa qabaa, manarraan qabaa, manni isaa bamuluun keenya kan ta'e garuu fayyaan qabu namni kun dhugaas sinitti himaa biddeen sarraatanyaa fidatee biddeen tolchisiifatee masoobii keessa guutee fi hin deemtu sarraatanyaa guyyaa hojjettu yoo taate masoobii keessa fudhatee nyaachuuf hin danda'u. Ofii qabeenya baay'ee qaba. Ofii humna hin qabu. Wantoota akkanaa gochaa jirtu sinillee jechuudha. Akkuma nama qabeenya qabu garuu immoo biddeen tolfameessan fudhatee nyaachuuf humna hin qabu. Isinis immoo gocha isin gochaa jirtan kana gochaa jirtu. Kana hin godhina dhugaa waaqayyo maqaa waaqayyootiin jechuudha. Namoonni gamumaa hin taane. Namoonni amantii kam hordofta? Ortodoksii hordofaa, Musliima ta'a, Kiristaanaa, amantii Pentee ta'a, amantii biraa ta'a. Uumaa ሁሉምት ሴት ምንም የምታደርጉ ነገር ምንም የሚደረግ ነገር ስላሌለ ወንተ ይንትሬፉ ወንተ ይንታኔ ይንጎዲና አመ ፈከኛ ፊ ኢባይኒ ለኮፍታ ገሩ ወጋድ ይበንጅራት ለምንድነው እንዲመላረገው ለምንድነው እንዲ ያለ ጥፋት ነገሮች ለዛሬ አይደለም ለነገ ለልጆቻችን ለቤተሰቦቻችን ጥሩ ነገር መልካም ነገር ሰርተን ብናል እግዚአብሔርም መልካም ነገር ይሰጠናል። እግዚአብሔርም ጥሩ ነገር ይሰጠናል። ግን እኛ ዛሬ ምናወራው ሌላ ነገር ምንበላው ሌላ ነገር ምናስበው ሌላ ነገር waaqayyo jechuudha baay'ee ulfaataadha dhiifama irra deebi'ee sirriitti Sinin jedha dhiifama waliin balbala rukutame sababa saniifuu danaa nagara nasraa waan gaarii yaa hojjennu sababa saniifuu ani kana jaalallee wanni isinitti haasa'u jiru dhiifama waliin waaqa sodaadha lafa sodaadha warroonni miidiyaa irratti waan hin taane gallakkisaa jirtan warroonni miidiyaa irra keessanii waan hin taane haasa'aa jirtan qalbii keessan imoo WhatsApp Telegram irratti deeffadha. Gochoota gochitanis karaa kana sadeen irratti dhugadha. Gara TikTok, gara Facebook, gara YouTube fiddanii nu kan biyyaa baane maatii keenya jijjiiruuf daa'ima keenya guddifachuuf malee tacamallaquuf himate nuyi akka intala ebiluu san jedhanii maqaan nu badaa jira. Shamar biyya arabaa akkana taate akkas taate jedhanii maqaan nu badaa jira. Yoo waaqa sodaattan yoo lafa sodaattan waan hin taane gadi lakkisina waan hin taane godhina miidiyaa irra teechanii nu sababa keechanitti maqaan nu badaa jira sababa keechanitti nu wantoonni hin taane nurra gahaa jira maaliif isiniif jennee bultii keenya hin deemnu isiniif jennee maatii keenya hin dhabnu isiniif jennee namoota baay'ee irratti jibbaa fudhan sababa saniifu waan hin taane hojjetina miidiyaa irratti waan hin taane hin gallakkisina nuyi daa'ima keenya guddifachuuf akkuma dura sinin jedhu biyya keenya jijjiiruuf biyyaa baane of jijjiiruuf daa'ima keenya gannee waggaa dheeraa biyyaan baafachaa taa'aa jira. Tokkoffaa daa'ima keenya yaadaa haadha keenya yaadaa abbaa keenya obboleewwan keenya biyya keenya abbaa manaa keenya safara keenya yaadaa wanni nu biyya taa'aa biyyaan baafachaa taa'aa jiru jaalanneeti miti
giddiin nu qabee garaa keenya sabbataan akkanatti hidhannee taa'aa jira malee jaalanneeti nuti. Sababa saniif warroonni isinitti tolee miidiyaa irratti waan hin taane gochaa jirtan iimuu fi wasaappiidhaan telegiraaman walirratti ergaa wanta barbaadan godhaa. Nu miidiyaa irratti baastanii maqaa nu balleessinaa. Nu daa'ima keenya guddifachuus biyyaa baana. Nu maatii keenya hiyyeessa maatii keenya qotiyyoo nutti gurguree maatii keenya sa'a nutti gurguree lafa nutti gurguree mana katamaadhaa qabu nutti gurguree biyyaa nu baasisan jijjiiruuf biyyaa baana. Malee wantoota hin taane yookiin qaama keenya qullaa yookiin wantoota hin taane gochuufi warroonni immoo haati manaa keechan yookiin hiriyyaan teechan akkas gootee isinitti ergitanii isin immoo mistira ishii baastan kasiraa keechan isiniif kenna. Har'aaf isinitti fakkaate malee boru sirrallee yoo ga'u baate ilmoo teetitti ragaa. Homaa rakkoo hin qabu shaggaa gochaa jirtu akka nuti itti fufa garuu nu akka maqaan nu hin banne nu feesbuuk irratti yuutuub irratti maal irratti gadi akkasitanii maqaan nu hin balleessinaan. Shamara biyya Arabaa jedhamaa jira. Shamarri biyya Arabaa homaa gochaa jira. Mijistii gandaa dhiqaa jira. Kushiinaa ganda keessatti qullufamnee taa'aa jirra malee sa'aatii hin qabnu. Sa'aatiin akka keessaatti TikTok irratti feesbuuk irratti maal irratti waan hin taane kan lakkisu hin qabu. Sababa saniifuu maqaa nu balleessaa jirtaniif dhiifama nuuf godhaatu nurraa dhaaba. Yoo waaqa sodaattan yoo lafa sodaattan namni waaqa sodaatu yoo jira warroonni TikTok irratti ejjanii dammoo waan hin taane TikTok irratti haasa'aa ooltan maalii ta'aa ooltan akkas takalaamaxaa ooltan isinillee waaqayyo sodaadha. Dhaltaniillee qabdu dhalchitaniillee qabdu borus ilmoo hawwitu sababa saniifuu cubbuu yoo sodaattan waan gaarii hojjedhaa waan gaarii yaadaa waan gaarii dalagaa siniin jechuu jaaladha. Jarri kana yaama jira viidiyoon kiyya har'a asumarraa dhuma haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'uuf baay'ee sin jaaladha.